Kophaa kan kootti dhabu karaa keessatti naan. Kophaatti ittiin dhaqu. Wallahi koo ati gaafa akkamii gaafatta inni waan kophaatti narraa fedhu ati hin beektu. Yoo akkas ta'e yoo fikiriin akkasii jiraate maal rakkoo qabaree tanuma duraanuu sanada guutuu harkaa qaba waan ta'eef wanni durrus achi keessa. Wayii fataari hoye. Elaa aannan gofalchisina wallahi garaan kiyya keessina gubatee jechuu kan hin gubbaa kiyyaan kun. Inni waan jedhu waan ani godhisiin jedhu kana yoo gochuu baattee iccitii namoota gurguddaa namoota akkanaaf biraa qabu kan oliin sii baasaa jedha. Ishi ani iccitii isaanii akka oliin baane ana malee dogoggora biraatti seenuun qabaa yaani. Inni kanarra iccitii namaatiin yookaan immoo iccitii kana dura jiruun kan na doorsisu har'a yooniin dogoggora biraa hojjedhe saniinoo doorsisni isaa yookaan immoo san ol baasuu sana hawaasaaf akka hawaasni ilaalu gochuun inni waan kanarra duubatti deebi'a jettanii yaaddu. Maqaan tiraka wallahi boonii amma waan inni godhe ijoo kana yoon godhe inni sunutus rabshaan tollu godhii fi bakka eega sananni biraatu jira. Maaliin godhaaf ibsa godhiif jechuun maaliin godhaaf? Sananni biraatu illee aga jiraate sanada gurguddaa san eeguu sanii jecha waan hin goone hin jirtu barbaadu. Ani sitti hima jechuudha ani kana durayyuu iccitii namoota ani gaafa namni musliimaa hedduun na arrabsu gaafa hedduun musliima taate akkana taate dubartii taate akkana taate ani namoonni fakkeenya islaamummaatiif ta'an iccitii nama hedduutu na bira jira fakkeenya islaamummaa warroota ta'an jechuudha garuu ani immoo isaanoo akkana ana maaliif narraa dubbattan jedhee gadi ba'ee waa takka dubbadhee hin beeku jechuudha arra immoo inni arras ani iccitii namoota saniif eeguudhaaf jecha aarsan ani kaffalu tokko hin jiru jechuudha. Jidduu nagaachamu kana barnaadha. Kana kuno amma bakkitee qabxii isiin guddaan dubbattee bakki ani isiillee hudhee itti qabuun bakkuma kana. Isiillee ka keessan dubbattellee kana. Kiyyaa miti. Kan bargama lamaaniti. Jechuun bar jechuudha. Kan inni irraa ebelu gadhiisa ebelu ol baasa gadi baasa jedhu kana ani wayii akkasiin na gootan akkasiin na arrabsitanin wayi ani namni kunillee bara akkasii namoonni namni akkana kunis bara akkana namni kunis bara akkana jedhee wallahi ani jechuu wallahi laazim nama akkanatti suuraa kiyya maxxansee na arrabsaa oolutu faayilli sana bira jira jechuudha. Geen ani dantaa isaati abboo ani waan rabbiin irraa na gaafatu waan hedduun qaba. Ganaa eebisaa jala deemee innillee akkana bar na arrabsaa wala jechuu baraanii hin wallaalle. Geen maaliif ani waan rabbiin irraa na gaafatu waan meeqa waan lakkoofsan hin dhumnedha jechuudha. Garuu si maaluma taatanii eebii namaa jala deemte. Gadhiis laallu laaltanii okay ምንድነው ምን ተፈጠረ ማልቱ ኡመሜ namni bar ni dogongora bar namni malaayikaadha namni okan rabbi ta'e namni dogongorre hin jiru bar osoo dogongorri ilma namaarra jiraachuu baate osoo ilmi namaa dogongoruu baate rabbiin maaliif natti ta'uu badha warra dogongora isaarraa ta'uu bate warra dogongora isaarraa kara kan kootti deebi'u araaramaniin godhaafi jedhee jira bar isin rabbi mayyuu caaltanii maa kam yaani wayis namni qulqulluudha namni of jedhu jira gadhiisi baasii ምናምን warri jettanii ammoo rabbiin qabaa ninjaa ምን እንደምላችሁ አላውቅም warrees jira jiru amma persentii dhibba keessaa persentii 95 uummata musliimaati namni musliimaa tokko ustaazni musliimaa tokko osoo salphati ምንድነው የምታገኙበት maaluma irraa argattani qoy maaliif waliin jaalattan maaliif waliin sattartan maaliif waliin mararsiifattan bar namni tokko sittin hima namni musliimaa tokko jechuudha gaafa asirra bahee waa tokko barsiisu waa'ee diin tokko waan diin tokko gaafa barsiisu dogongora inni guyyaa tokko dogongora san isuma baastanii deemas maal beektaati nama kana godhu turte nama akkas godhu turte bakka afaansa qabdan awwaaluudhaaf fiigdan bakka jechuudha qabritti seensisuudhaaf fiigdan gindammoo nama diin qomaa qabu tokko inni namni diin barsiisurree namni ustaazaallee namni dogongoru namni jedhee jira ni dogongora bar namni abbii fedhellee ta'u maaliif isin nama gad awwaaluudhuma barbaadda isaa isin maraattota moo naguma qabdu moo ani maraataan keessan jechuun uummata baalee maraataan keessa yoo waa tokko ol baasee ani ittiin gaafatamu. Ashi maraataa keessanirraa hidhadhaa uummata baalee jechuudha. Allô
Maaluma abboo manni kun maaluma kanarra bilbilaa oolammoo. Warras jala deemtanii baadhee maqaa hin dha'een bukoo warri jettan isin bukoon jechuudha. Gowwaa keessanarraa hidhadhaa deemati. Gowwaa ofii abbaatu hidhata jedhan kaanii haan isinii hidhuu hin danda'u waan ta'eef gowwaa keessan hidhadhaa. Asiin nagaafadhu waan nagaafachuu barbaadu hawaasni illee haa dhaga'u. Ati hawaasatti gadi baatee akkana godha akkas godha jechuu jirtaami hawaasni illee haa dhaga'u kan waan nagaafatte san. Nagaafadhu asirraa. Ati waan inni si gaafate keessatti hime nutti himtu booniyyeeti. Ibsaa inni waan jedhu bara ibsaa inni jecha keessa darbee waan jedhu yoo natti garagarii qiblaan kara kiyyallee yoo si jedhee natti qiblaa kara kiyyatti garagaruu qabda jedha bara. Jecha keessa darbee jechuudha. Asumatti naa gaafatu. Qoy nama daandii kana hunda deeme nama aarsaa kana hunda kaffalee gaafan keessan deemee taasoo waan gaarii natti taasaa isinitti fakkaataas yaaddan. Immoo dogongora lamaffaa keessaa akkin seenuu barbaadu. Okay bro yemee amma akkam hagoonu maal akkam ta'uu qabdiidha amma murtee nutti himee nutis dhagoo feena afaan keetirra odoo khashiin taan. Ani tokkoffaa asirratti murtii waan kanaa ani waan waliinaa soonii keessatti yaada pirivaatitti jiraachuu piraayiveetii jiraachuu danda'a. Ati dirree baatee attee fidde malee wayi piraayiveetii. Ani isi taasawataa dhabar kana booda laal. Harkatti na deeffate wanni na qabeef laal ambar jaarsummaa maaliin fidin jedheen ture barisiinan. Mee ibsaa soonurraa buutee ibsaa soonurraa buutee anaayisiin walitti taasifamne baay'ee gaariidha. Maaliif jedhe beektaan yaada kana ka amma anaayisiin haasa'utti jiru kana. Anaayisiin haasa'utti jiru kana gilsi isii gaafadhaan taa'e. Maaliif isii gaafadhaa an qaamni sadaffaan takka iyyuu akka nu jidduu seenuu barbaadu. Qaamni sadaffaan takka. Ani kan isiillee gaafachaa jiru ammallee jaarsummaan takka hin barbaadu. Gara keessatiin wajjin haasaa jira. Gara keessatiin waan san ati hin gootu taanaan ammoo hin goota ammoo. Hin goota hin beeku. Torbaan takka yoo ati torbaan takka keessatti waan kana maali booni jedhu fuula jedhe. Nuti yoo fuula isii qofa gochuu danda'a. Isii qofti wanni godhuu dandeettu maali? Nuti mi booni jedhu wanni ati godhu qofatti godhu jantuun nama biraatillee taatu akka ati qofattis rakkanne faaxee biraatillee akka waliin godhuu dandeessutti. Ibsaanii kara keessatti itti naqu namicha kan qophaa kan kotti naqu kara keessatti naqu. Qofatti itti naqu. Wallahi qoy ati gaafee akkamitti gaafatta inni waan kophaatti narraa fedhu ati hin beektu. Yoo akkas ta'e yoo fikiriin akkasii jiraate maal rakkoo qabaree tanuma duraanuu sanada guutuu harkaa qaba waan ta'eef wanni durrus achi keessa. Ela aannan gofalchisina wallahi garaan kiyya keessina gubatee jechuu kan hin gubbaa kiyyaan kun. Inni waan jedhu waan inni godhisiin jedhu kana yoo gochuu baattee iccitii namoota gurguddaa namoota akkanaaf biraa qabu kan oliin si baasaa jedha. Ishi ani iccitii isaanii akka oliin baane ani ammallee dogoggora biraatti seenuun qabaa yaani. Inni kanarra iccitii namaatiin yookaan immoo iccitii kana dura jiruun kan na doorsisu har'a yoon dogoggora biraa hojjedhe saniinoo doorsisni isaa yookaan immoo san ol baasuu sana hawaasaaf akka hawaasni ilaalu gochuun inni waan kanarra duubatti deebi'a jettanii yaaddu. Maqaan tiraka wallahi booni amma waan inni godhe joo kana yoon godhe inni nuti rabshaan tollu godhii fi bakka eega sananni biraatu jira. Maaliin godhaa ibsaa godhiif jechuun maaliin godhaa? Sananni biraatu illee aga jiraate sanada gurguddaa san eeguu sanii jecha wanni goone hin jirtu barwaan. Ani sitti hima jechuudha ani kana durayyuu iccitii namoota ani gaafa namni musliimaa hedduun na arrabsu gaafa hedduun musliima taate akkana taate dubartii taate akkana taate ani namoonni fakkeenya islaamummaatiif ta'an iccitii nama hedduutu na bira jira fakkeenya islaamummaa warroota ta'an jechuudha garuu ani immoo isaanuu akkana ana maaliif narraa dubbattan jedhee gadi ba'ee waa takka dubbadhee hin beeku jechuudha arra immoo inni arras ani iccitii namoota saniif eeguudhaaf jecha aarsan ani kaffalu tokko hin jiru jechuudha. Jidduu nagalchamu kana barnaana.
Kana kuno ama bakkitee qabxii isin guddaan dubbattee bakki ani isillee hudhee itti qabuun bakkuma kana. Isilleen ka keessan dubbattellee kana. Kiyyaa miti. Kan bargama lamaaniti ibsaa ka gara takkaati miti. Brother ka gara takkaa soo ta'e kara amantii warra silaa jajjabaa warra silaa wanni jajjabaa jechuun bakka kara darasaa kara kiristaanatiinis warra waa silaa asirratti waa'ee amantii haasaan kara wanniitinillee warra silaa waa'ee amantii as gubbaa haasaantu jira. Isii bira jechuun kanneen hunda harkaa qaba. Ila kanneen hunda harkaa qaba. Irra caala indoom amma kafanaggatee akkanatti diiyaaspooraa wannaa amma Ameerikaa, Kanadaa, Yuuroop kana keessatti jijjiira. Ibsaatillee keessaan dhabamtu haa ta'u walirra kan laalii ta'u malee. Kanaaf asii waan jiru maqaan hin balleessinan yoo jiraate xiyyaanaa si hayyame laxxafi waan kiyya. Sanada kiyya. Obsi ibsaa miira keessaa baay'ee. Jechi kiyya gaa akkamatti nama ustee nama. Ila namni martuu sadarkaa jiru qabaas hin jechuu kiyya. No ani wallahi watirlahi biroo kiyya naasi hayyame sanada kiyya guutuu laxxafi. Yoo laxxafi naafsii wallola amma. Ani bakka tanaan namni naas bokkoon fadwanii annama akkasitillee miti namuutuu na beeka waan ta'eef. Kanaafuu booniyyee namni kun yoo jaalalaaf si gaafate jaalatee hariiroo gisee garii. Ibsaan dubbata ture dubbatachaa hin jiru bar. Dubbatachaa hin jiru bar. Obboleessa kiyya wanni Oromoon qabdu takka ka mucattii kana bira hafe hin jiru aartistiin hin jira qeesiin hin jira sheekiin hin jira. Kun wallahi warri baalee bilis narraa hidhadhaa namichi keessa. Dhageeffadhu obboleessa kiyya maali? Kanaafi ila warroonni amma keessan bar jaarsummaanatti argan baran birrii na gaafataa jiranii baribsaan dhugaasitti maal anamma birriidha waan kana ani wanni yaadni bilisa baasuuf deemaa jiru waan qulqulluu lafa jiru ka biraati isa kana ammoo ka fixuu dandeettu booniyyee boona an booniyyee maa kadhadha jedhaa bar mana isii dhufee booniyyee sin kadhadhu baran 100% sin kadhadhu jaalatte jibbitee harkaaf micciirtee dhufta. Haasaa kee keessatti waan garaa nama nyaatu illee dubbattee turte. Miseenjar moo tokkicha walitti qabnu sanii jechuudha. Waan garaa na nyaatu illee dubbattee turte. Garuu sirraa barbaadamu guutuu qabda. Isa san guutuun ammoo umarratti deebiin ga'aa gabbaatee ummatichaaf illee ka ibsitu si anaa miti. Ansi duba taa'ee silaala. Yoo barbaade gasti taa'ee silaala. Kana booda ispiikariin si jechuudha. Ka waan kana bara haasa'u. Bara maa keessa jirra. Bakka amma booniyyee waan inni jiru godhi ni goota. Sanatti rabshaa tokko hafe sintollu biroo kiyyaanis miyyoo takkaatti akkatti mataan nyaate waan ta'eef akka itti jalaa fuudhu natti dhukkee irraa haftu fedha. Ishi itti jabaadhu bakka anammas wajjin hin jiran. Haa gootu waan godhatteen waan goonuu qabnu. Sana ejjitti gaa akkamsi goona ree takka riippoortii irratti goonee cufsiifna miseenjera keessa waa jirattan bar dubbuma ajaa'ibaa takkaa bar karatti hiikkatan hin qabne. Miseenjera akkatti riippoortii gootu Oromoon hin beektu feesbuuka dhaquun dhaqqabdu. Ishi waan tokko afacha maxxantu sagalee tokko lama takallatti kamiinuu jirtaa taatu fakkeenya amma bonii yafachu ilaalaal ragaa uummata kanaaf sagalee dhageeffadhu kaa. Maaltu si kadhatee namni nu dhageessisi kan siin jedhee jira? Ni dhageenya nu baasi nama siin jedhee jira? Ila ambar isteepi baay isteepi jedhee har'a tiktookii kana jalatti maxxansee ture. Footoo kee ka duraan tokko maxxansee ture yoo agartee jiraatte hin beekon. Maal rakkoo qaba? Laa maxxansee ture. Si gala amma laal kan siin jechaa jiru. Sagaleedhaan jiran gara viidiyootti tartiiban deemna beekta. Sagaleedhaan jiran xabbi godhee gadaa baasu